tokkicha ana malee waaqayyo kan biraan hin jiru jedha. Egaa gooftummaan kuni gooftummaa lamatti qoodama. Gooftummaan sadarkaan gooftummaa sadarkaa lamaan jira. Sadarkaan gooftummaa sadarkaa lamaan jiru tokko sadarkaa namummaa fi silxaanaatti sadarkaa yookiin aangootti immoo waan namaaf kennamu waan namarkaa fudhatamu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19:28 irratti gooftummaan naa kennameera 28:19 gooftummaan naa kennameera jedha Yesuus. Macaafan sii kennu ragaan sii kennu qofa qabadhu. Jedha Yesuus akkamittiin waaqayyo isa dhumaa ta'e? Waaqayyo inni jalqabaa inni dhumaa ana waaqayyo tokkichi erga jedhee Yesuus waaqayyo isa dhumaa akkamitti ta'e? Gaaffii mallattoo gaaffii. Akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota hordoftoota keenyaa warri fagoo warri dhiyoo warri biyya keessaa warri biyya alaa baadiyyaa fi magaalaan kan jirtan hundumti keessan akkam jirtu nagaadha. Alhamdulillah ani nagaa koodha. Okay. Sagaleen kun dhaga'amaa laata? Okay. Sagaleen kun dhaga'amaa laata? Okay, dhaga'amaa taanaan shaggaadha. Galatooma. Sagaleen kun dhaga'amaa taanaan bareedaadha. Dhaga'amaa taanaan hin sirreessina. Baga jiraatanii ana jiraatu. Warri ummanni keenya ummanni musliimaa addunyaarra jirtan baga jiraatanii alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi keenya tura sana nutti ooluudhaani guyyaa har'aa nuuf kennee jira. Akkasumallee ummanni keenya ummanni kiristaanas nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaadha baga jiraatanii rabbi isin haa qajeelchu. Egaa har'aa waa xiqqoorraan isinii dubbachuu barbaada. Innis maali yoonaan jettanii Waaqayyoon kun eenyu? Waaqayyoon kun eenyu? Namni hundumtuu mee hubannoodhaan dhaggeeffadha. Waaqayyoon eenyudha? Who is God? Eenyu Waaqayyo? Waaqayyoon kun eenyu? Muka, dhagaadha? Waan kakkabatamudha, waan hin kakkabatamne? Dhangala'aadha? Sibiiladha? Waaqayyoon kun eenyu? Eenyudha Waaqayyo? Waaqayyo kun eenyu? Waaqayyoon immoo akkamittiin barra? Akkamittiin Waaqayyoon beekuu dandeenya? Yookiin immoo Waaqayyoo kana akkamittiin Waaqayyoo kana jechuu dandeenya? Waaqayyoon kun eenyudha? Mee Waaqayyoon kun eenyu? Mee komentii keessa jalatti Waaqayyoon kun eenyu? Mee deebisaa mee komentii jalatti. Waaqayyoon kun eenyu? Eenyudha Waaqayyo? Waaqayyo eenyudha? Waaqayyo eenyu? Waaqayyoon kun waan isa mukeetti yaanu waan xinnoo tokko laata? Waan xiqqoo namarra kaffi jedhe tokko laata? Yookiin immoo waan maaluma tulluu ga'u tokko laata? Mee Waaqayyoon kun eenyu? Waaqayyoon kun eenyudha? Samiidha. Mee Waaqayyoon kun akka Quraanaatti Waaqayyoon eenyuun maal akkam akka ta'ee fi akka macaafa qulqulluutti Waaqayyoon eenyuun maal akkam akka ta'e gabaabsinee wal wajjin ilaallaa jechuudha. Isinitti tola miti? So Waaqayyoon kana tilmaama keenyaan Waaqayyo qaama amma kana aga'u yookiin immoo bifa kana fakkaatu qabu yookiin immoo deemsa akka tadeemu harka akkasii qabu kana jenneetu murteessuu qaama dandeenyu osoo hin taane ragaa macaafa qulqulluuf quraanarra dhaabanneetu Waaqayyoon kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Ragaarra dhaabannee malee tilmaama keenyaan Waaqayyoo isa amma kana ga'u isa kana fakkaatu isa ijji isaa diimaa isa gurri isaa gurguddaa isa jechuu hin dandeenyu. Ragaa macaafa qulqulluutiin yookiin immoo ragaa quraanaatiin wal qabatee Waaqayyoon kun eenyu? Waaqayyoon kun akkami? Mee jalqaba irratti Yesuus
waaqayyo moo waaqa miti? Jalqaba irratti Yesuus eenyudha? Yesuusin kuni wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti inni ofii isaatii waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u jedha. Eenyu? Inni ofii isaatii homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u jedha. Macaafa qulqulluu qofa isinitti dubbadhaa, sirriitti na dhaggeeffadhaa. Inni ofii isaatii maal gochuu hin danda'u? Eenyuun Yesuus. Amma iddoo kanatti gaafa dubbannu eenyummaa Yesuusiif eenyummaa Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti adda baafnee dubbachuu qabna. Fakkeenyaaf Yesuus macaafa kakuu moofaa keessatti ofii isaatii illee hin dubbanne, waa'een isaa illee hin dubbatamne. Fakkeenyaaf Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti waa'een isaa dubbatameera namoonni jettanii minaalbaata waa'ee isaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waan inni jedhame sun macaafa kakuu haaraa keessatti hin barreeffamne waan ta'eef. Haa ta'u malee macaafa kakuu haaraa keessattis Yesuus akkaataa inni itti ibsamee fi of ibse yoo fudhannee ilaallu Yesuus ofii isaatii homaa gochuu akka hin dandeenye dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti Yesuus nama akka ta'e dubbata. Yesuus ani nama jedheetu waa'ee isaa dubbata. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti Yesuus akka kadhatu dubbata. Yesuus akka kadhatu, kadhannaa akka kadhatu, akka du'aa godhatu, akka halkan guutuu kadhachaa bulu, leelii dhaabbate akka kadhachaa bulu, gaara irratti ol akka kadhachaa bulu kutaa kan irratti hin dubbataa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti immoo Waaqayyo tokkicha akka ta'e, Yesuus immoo ergamaa Rabbii akka ta'e iddoo kanatti bareechee lafa nuuqa. Waaqayyo tokkicha akka ta'e, Yesuus ergamaa isa tokkicha sana akka ta'e bareechee lafa nuuqa. Haa ta'u Yesuus ragaa Yesuusii wal fakkaatu amma kan erga fudhannee booda, ragaa Yesuusii wal fakkaatu amma kan erga fudhannee booda, Waaqayyo immoo akka macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyoon inni dhugaan yookiin immoo Waaqayyo inni kan macaafa qulqulluu kan namoota amantiidhaan Waaqayyo isa kana jedhanii osoo hin taane Waaqayyo inni macaafa qulqulluu isa kami? Isa namni xiinxaluu dadhabe, isa namni dubbisuu dadhabe, isa namni dubbachuu dadhabe, isa namaaf liqeeffamuu didee isa sanan isinitti himaa jechuudha. Waaqayyo isa macaafa qulqulluun isinitti hima. Waaqayyo inni macaafa qulqulluu raamii haa ilaalu. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Ani gooftaadha. Ilaala. Ani gooftaadha. Tokkicha ana malee waaqni kan biraan hin jiru jedha. Ilaala. Macaafa kakuu moofaa keessatti maal jedha Waaqayyo ofii isaatii? Ani gooftaadha. Tokkicha ana malee Waaqayyo kan biraan hin jiru jedha. Egaa gooftummaan kuni gooftummaa lamatti qoodama. Gooftummaan sadarkaan gooftummaa sadarkaa lamaan jira. Sadarkaan gooftummaa sadarkaa lamaan jiru tokko sadarkaa namummaa fi silxaanaatti, lama sadarkaa waaqummaatti jira. Sadarkaa waaqummaatti Waaqayyo gooftaa gooftotaati. Sadarkaa namummaaf sadarkaa silxaana yookiin aangootti immoo waan namaaf kennamu, waan namarkaa fudhatamu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 irratti gooftummaan naa kennameera 28:19 gooftummaan naa kennameera jedha Yesuus. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti gooftummicha sana nan deebisaa jedha. Gooftummicha sana hin deebisa sabooda dhumnin ta'ee jedha. Gooftummaa inni kan Yesuus isa gift kan kennameef kennaadha. Isa deebi'ellee kan deebi'ellee kan kennamedhallee kan kennamedha kan deebi'edha. Kun macaafa qulqulluuti. Gooftummaan Yesuus kan fudhatamedha kan deebi'edha. Kan fudhatame kan deebi'e. Kan fudhatame kan deebi'edha jechuudha. Isinii galeera miti? Amma isinii gale sirriitti dhaggeeffadhaa. Ilaa wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti in fudhate. Yesuus in fudhate. Namni tokko fakkeenyaaf bishaan kana namni gaafa naa kennu an bishaan dhuguu barbaade bishaan sana waan hin qabneef yookiin immoo waan harka hin jirreef bishaan kana abbaan ta'e naa kenna. Bishaan kana gaafa fudhadhu waan bishaan hin qabneef fudhadha malee waan bishaan qabuuf fudhadha miti. Isinii galee waan bishaan hin qabneef fudhadha malee waan bishaan qabu miti. Yesuus aangoon hin kennameef gaafa jedhu utuu aangoo qabaate yookiin aangoo wajjin uumame aangoon kun hin kennamuuf ture. Maaliif jennaan qaba waan ta'eef. Amma garuu wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti aangoon ni kennamee fi Qorontoos
Tasirraa boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti immoo harkaa fudhatame aangoon sun hin deebi'e jedha. Humna hundumaa aangoo hundumaa mootummichas golgoleessee abbaatti deebisee kennee jedha. Barakadhaa ulfaadhaa. Kanaafi Waaqayyo garuu aangoon isaa kana miti. Isa deebi'u hin fudhanne siin deebisus qaama harkaa fudhatus hin qabu Waaqayyo qaama itti deebisus hin qabu. Rabbi aangoo qaama harkaa fudhatus hin qabu qaama itti deebisus hin qabu. Qaamni aangoo fudhatu qaami aangoo deebisu Waaqayyo osoo hin taane uumama ta'uusaa ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf seera keessa deebi'u qonnaa jala lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Yaa Israa'el dhaggeeffadhu gooftaan keenya Waaqayyo tokkicha jedha. Gooftaan keenya Waaqayyo tokkicha jedha. Laman jedhu sadiin jedhu abbaadhan jedhu ilman jedhu gooftaan keenya Waaqayyo maaloodha tokkicha jedha. Isaayyaas 44 lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jedha. Akka gooftaan mootiin Israa'el inni Israa'elin furus gooftaan maccaa ani jalqabaa ani dhumaa ana malee waaqni kan biraan hin jiru jedha. Ana malee waaqni kan biraan hin jiru. Ilal inni jalqabaas ana jedhe Waaqayyo. Inni jalqabaas ana inni dhumaas ana malee waaqni kan biraan hin jiru jedha. Iddoo kanatti kan dubbatu Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkichi kun maal jedhee dubbata? Inni jalqabaa sana inni dhumaa sana. Waaqi dhufee nama ta'ee dhufee immoo waaqa ta'u hin jiru. Inni jalqabaas isuma sana inni dhumaas isuma sana. Malee iddoo kanatti kun anaaf jedhee dhiiga ta'e, anaaf jedhee bishaan ta'e, anaaf jedhee nama ta'e jalqaba akkas ture, lamaffaarratti akkas ture waan jedhu inni waaqni inni jalqabaas ana, waaqni inni dhumaas ana jedhee dubbateera Waaqayyo waan ta'eef waaqummaa isaa sana eenyuufuu kennuu hin barbaadu jechuudha. Yaa ummata macaafa keessan isinitti himaa jira. Macaafa keessan dubbisaa, macaafa keessan xiinxalaa, macaafa keessan hubadhaa, macaafa keessan dubbisaa. Mira gaan isin qara isinitti kennu hundumaa qabadhu yoo nama taate yoo aqli namummaa qabaatte macaafan sii kennu ragaan sii kennu qofa qabadhu. Jedha Yesuus akkamittiin Waaqayyo isa dhumaa ta'e? Waaqayyo inni jalqabaa inni dhumaa ana Waaqayyo tokkichi erga jedhee Yesuus Waaqayyo isa dhumaa akkamitti ta'e? Gaaffii mallattoo gaaffiiti. Booda walitti deebina. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti maal jedha? Yesuus deebisee inni jalqabaa hundumaa caalu kunoo yaa Israa'el dhaggeeffadhaa. Gooftaan keenya Waaqayyo tokkichaadha Yesuus. Gooftaamti keenya Waaqayyo tokkicha. Gooftaan keenya Waaqayyo tokkichaadha. Yesuus dubbata jecha kan gooftaan keenya Waaqayyo tokkichaa jedha. Yesuus iyyuu gooftaa akka qabu Waaqayyo tokkichaa akka amanuuf akka qabu haasa'aa jira jechuudha. Waaqni Yesuus Waaqa tokkicha akka ta'e gooftaan keenya Waaqayyo meeqa? Tokkichaa jedha. Akkasumallee Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 4 hanga 6tti yoo laalle akkas jedha. Akka Waaqni tokkicha qofaa jiru ni beekna jedha Phaawulos. Akka Waaqni tokkichi qofaa jiru ni beekna. Nuuf garuu Waaqni tokko qofaatu jira jedha. Nuuf garuu Waaqa tokko qofaatu jira jedha. Phaawulos akkas jedhee dubbataa jiru. Kanaaf nuyi warri si'ana nuyi warri amma eessaa finneedha kan nuyi tiriiniitii barsiifnu, kan nuyi waa'ee Waaqayyo sadii barsiifnu, kan nuyi kan Waaqayyo adda addaa barsiifnu, Waaqa lama ta'u Waaqa sadii ta'u eessaa finneetu barsiifna. Kanaaf waa'een tiriiniitii macaafa qulqulluurraa raawwatee hin jiru. Waan nama ajaa'ibu keessaa maqaa abbaa Waaqa ilma Waaqa fuula qulqulluu Waaqa sadan tokko wanti jedhu macaafa qulqulluurra hin jiru. Jira kan jedhu lakkoofsa tokko naa barreesseetu ol seenta naaf obsi. So Phaawulos waa'ee tokkichummaa Rabbiidha kan inni barsiisaa ture. Phaawulos iyyuu waa'ee tokkichummaa Rabbii bu'uura godhateetu barsiisaa ture. Garuu harkaan wallaaqa yeroo tokko Yesuus nama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti Yesuus nama ta'uusaa ofuma isaatii dubbate. Waaqayyo garuu nama miti jedha. Waaqayyo garuu seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Waaqayyo nama miti jedha. Dhaggeeffadhaa jiru. Ilaal, Yesuus nama ta'uusaa ofii isaatii dubbate. Seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Waaqayyo nama miti. Waaqayyo nama miti jedha. Seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 9. Waaqayyo nama miti jedha.
waaqayyo erga nama taane akkamittiin nama foon uffatu nama nyaatu nama dhugu nama dadhabu nama rafu nama ka'u nama mugu nama beela'u nama waan ofii kootii waan tokko gochuu hin dandeenye jedhu nama dhalate nama dhaqna qabate akkamittiin waaqayyo jenna kutaa macaafa qulqulluu isa kanatu sobe moo isa kanatu sobe isa kanaafi moo isintu sobe isa kanaafi macaafa seera lakkoofsa boqonnaa 26 lakkoofsa 19tti waaqayyo nama miti jedha akka dubbifadha waaqayyo maal miti nama miti jedha ayye Yesuus garuu nama jedha macaafni qulqulluu akkasuma Yesuus foonidha Yesuus fooni wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 31 irratti Yesuus foon uffataa ta'e dhalate akkuma kee foon kan uffatee dhalate Yesuus fooni waaqayyo garuu foon miti waaqayyo maalidha hafuura waaqayyo hafuura wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti maal jedha waaqayyo hafuura jedha waaqayyo hafuura jechuun afaan nuyi beeknuun hin qaqqabatamu hin argamu hin mul'atu kana jennee boca isaa maalummaa isaa murteessuu hin dandeenyu jechuudha hin dandeenyu jechuudha waaqayyo hafuura jedha kan isin Yesuusin waaqayyo jettan kan isin Yesuusin waaqayyoodha jettan waaqayyo hafuura erga jedhee macaafni qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti isin eessaa fiddanii Yesuusin waaqayyoon gootan Yesuus foon uffata hin beela hin dadhaba hin nyaata hin dhuga hin boo'a waan namni agarsiisu hundumaa ni agarsiisa haawatu akkamittiin waaqayyoon ta'uu danda'are akkamittiin waaqayyoon ta'uu danda'are baay'ee ajaa'iba ragaan isinii kennu qofa fuudhaa dubbisaa ragaan isinii kennu macaafa qulqulluun isinitti himaa jira quraan isinitti himaa jiru isa isin akka jiru isa isin dubbifachuu dandeessan macaafa qulqulluun isinitti himaa jira akkasumallee waaqayyo hafuura erga jedhee booda waaqayyo foon hin qabu lafee illee hin qabu kan uumama miti hin dadhabu hin mugu irrafu isinii galee macaafa faarfannaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 ilaaluu dandeessu akkasumallee Yesuus ni jijjiirama Yesuus ni jijjiirama Yesuus illawwaxal changeable hin jijjiirama Yesuus Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga 8 yoo ilaaltan Yesuus hafuurichi dhufeetu akka foon uffatee dhalate akka jijjiirame ulfina waaqayyoo utuu qabaachuu danda'u ulfina waaqayyoo akka dhabe akka hin qabne macaafni qulqulluu kun nutti dubbataa jechuudha isini galee Yesuus ni jijjiirama Yesuus ni jijjiirama jijjiiramuun kun maalidha indu'a inka'a hin beela'a hin nyaata hin quufa recycle kana keessa adeemamaa jechuudha Yesuus hin jijjiirama waaqayyo garuu waaqayyo jijjiiramaa miti God is unchangeable waaqayyo jijjiiramaa miti Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yoo fudhattan yoo ilaaltan maal jedha ani waaqayyo waanan ta'eef hin jijjiiramu ani waaqayyo waanan ta'eef hin jijjiiramu jedha inna Yesuus takka foon ta'e takka hafuura ta'e takka waaqa ta'e kan jettanii sagalee waaqayyo Milkiyaas maamna arabsitu dhaggeeffadhaa ragaa macaafa qulqulluu isinitti maara macaafa keessan irra isinii dubbisaa jira macaafa isin harkarraa qabdan isinii dubbisaa jira na wajjin macaafa kana dubbisaa malee nan arabsiina dhaggeeffadhaa Yesuus takka foon ta'e takka hafuura ta'e takka nama ta'e takka akkas ta'e takka sana ta'e kan jennu Milkiyaas 3:6 irratti waaqayyo hin jijjiiramu jedha Yesuus erga waaqayyo ta'e maaliif jijjiirama maaliif jijjiirama maamna arabsitu macaafa keessatti dubbistu mana arabsitu amma komentii barreessitu xaafadhu dubbisi nama aqlii qabu ta'e obboleessa koo arrabsuun shaakaliin dubbisuun shaakali calluma dhii so waaqayyo hin jijjiiramu jedha kanaaf isintu sobe moo macaafa qulqulluu sobe kan isin waaqayyo jettan isintu sobe moo macaafa qulqulluutu sobe isa kanallee itti yaada waaqayyo hin jijjiiramu jedha macaafni qulqulluu waaqayyo hin jijjiiramu jedha maaliif akkamitti fiddanii waaqayyoon takka nama gootanii takka hafuura gootanii takka lafee gootanii takka foon gootanii takka waa meeqa gootanii kun yihuudummaa miti macaafa qulqulluun isinitti himaa jira kanaafi waaqayyo hin jijjiiramu waaqayyo guutummaa guutuutti haala isaa keessatti kan hin jijjiiramnedha namummaan garuu hin jijjiirama dadhabina qaba beela qaba quufa qaba muguu qaba rafuu qaba quraana keessattis immoo suuraa Ikhlaas 112 lakkoofsa 1 hanga 4tti akkas jedha
Inni Allahan tokkicha. Allahan kan of danda'e. Hirkoo waan hundumaati. In alanne in alles. Namni tokkos isa hin fakkaatu jedha. Xumura dubbii. Namni tokkos isa hin fakkaatu. In jijjiiramu. Kan waan takkatti illee hin haajomne. Kan hin dhalle. Kan hin dhalanne. Hirkoo waan hundumaa kan ta'e. Wanti tokkollee isa fakkaachuu kan hin dandeenye inni Allahan isa tokkicha jedha. Kanaaf isa lammicha jedhee of hin cinqu, isa sadicha jedhee of hin cinqu, isa afuricha jedhee of hin cinqu, isa tokkicha jedha. Macaafni qulqulluullee Waaqayyo tokkicha ta'uu hin dubbata. Quraanillee Waaqayyo tokkicha ta'uu ni dubbata. Kanaaf yaa namoota Waaqayyo lama gootanii, sadii gootanii, meeqa gootanii maaliif macaafa qulqulluu rakkistu? Maaliif Waaqayyoon aarsitu? Maaliif Waaqayyoon bobeessitu? Maaliif amma kana sammuu keessan dhiphistu? Maaliif sammuu keessan bal'istaniitu waa'ee Waaqayyoo hin yaaddan? Maaliif hin dubbistan? Mee ragaa amma ani isinitti himaa ture kana namoonni barreeffattan mee ani illee nan dubbisa mucaan kun hin sobamoo? Dhuguma dubbatamoo? Dhuguma dubbatamoo? Sammuu isaa keessaa fuudhee dubbatamoo? Macaafarraa fuudhee dubbatamoo? Jettanii warri qabachaa turtan namni kiristaana taate mee lakkoofsa 3 barreessi. Namni kiristaana taate mee lakkoofsa 3 barreessi. Dhuguma ani qabadheeraa nin dubbisaa nan qo'adhaa ka jettu mee lakkoofsa 3 barreessi. Ani si arrabsaan ollee qabachaa nama sammuu nagaadha kun macaafa isinitti himaa jira. 3 barreessinaa yooyyaa galatoome yooyyaa. Kenna galatoome kenna. Kana bakka dhugaa hin jiran. Jiru akka waan hin jirre ta'an malee. Dirriba akka ati nama jibbisiistu osoo beekte. Okay. Ayye. So maaliif jennaan amala dubbisuuf waa hubachuu beekuu inshaakalle waan ta'eef isin rakkisa. Garuu dirqama isin hubachiisuun isin barsiisuun dirqama waan ta'eef yoomiyyuu utuu abdiin kutatiin isinitti himuu keenya hin dhiifnu jechuudha. Barakadhaa ulfaadhaa. Kanaaf iyyuu Waaqayyo lama dhiisaa, Waaqayyo sadii dhiisaa. Kottaa gara Waaqayyo tokkicha, gara isan jijjiiramne, gara isan dhalle, gara isan dhalanne, gara Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'u, gara Waaqayyo isa macaafni qulqulluu keessan isin itti ergu. Kottaa gara Waaqayyo akkasii. Kottaa of hin dhibbisiinaati. Isi ummata. So kottaa gara Waaqayyo akkasiinaa gastiin koo isin na hojjechaa jiru isin hangasha jedhee. Okay.